jira. Allahu akbar. Amin amin. Khaytiyaanu. Kuma lamaan khayran nada bali. Kan laka wal khan kasan ulaka. Qala qurban wallahi rak'ati bishan hata finje. Wani ni agere takaro itu ba. Bismillah. Warra studio jalatu. Ada di biadem saya sada. Assalamualaikum warahmatullahi kam naga. Ya nyumi khabira. Ya Adina aja sih kaya. toko jirra de majlisa toko jaru jirra. Darola budanati. Fatuma anaru bagana ki andu de. Sani Bazir. Hayye me maka studio tin. Nama khudang khakar shi khudang barbana jechu jira. Hayye dabi tiani. Warra maka studio tin majlisa karshi arjom. Nah, ismi, narasain. Kamala man firakhaya. Ibri naima. Allahu akbar. Hayye. Allahu akbar. Allahu akbar. Hai na khatabi. Magani. Fatuma. Hai Fatuma ji khatabi gacho malama. Hai galatu mi gul fadu zinjana duai makata ko dama. Hayye. Kum lama firqa Nabil. Maka studiotin nama saya diarkannya jira akan nama Nabil ऐसा होता था hirupa meram medire Niktibangi sih kan ini na mesti jodohnya Fatuma haya kuma tak ke kabar tu dafiga warri studio ni galana yetun Wallahi tanara baka wanes jalan nakain lokom simi ibri da jalan nakai. ayah kaisan tu bisa kaisanin sih kau kaisan tu bis dafi me Okay. ilmu barakah rabbin si abaras rezeki barakah kabdu charrafi sibira kau siaji bajji sumeja Kaitianu me ish maar masabo bo jollen do duranu e bakab diti marre da balab ho me warri e bako kabdu ba iga maka younger sih maka sih maka kaitin nama torbo ko fabe nama sedi fitte nama to kodi tu bakka sa di bakka no bira khabale sedi jenne la kawanna mukarramu maka hadi nama asho mata ko kanne haya adi sari khoba no isabi Nuti khurnan nama khurnan nubuta mu kabanuti. Waye majlisa daru labu. Biya islamin nan kaisat hafaname. Kha ulaman hum nakimaran. Biya wajin bultota wajin nagenya biya isisu wajin islamin nan mana da'wana ko jirtu. Khan shekota ko sisu jiran. Manni shekha jarameti biyatana jabenya bitakumma wan rabbi khanif. Bakka iddo darasan ittibaratu. Jaru daf. Kuno busini egalame. Manni jalan manni ajaiba. Studio wa isini post gonu niti studio dan wara biyanne mana. Manni baridan jarame jira shekhab. Iddo shekni darasa diversizo. Darasa kuma meka. San jaru demna malenu man idin ka jaru timazuti. Guyuru fu vinjanu foqi miti. Mana gudda teisuma shekhabu. Teisuma darasa تدرسان جبل قوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه وري استديو جالتن وري مكا استديو تنكنتن خانكار شيخ خوراني نما خوراني بربادان جي سدي قوتي تربان نابي دفاقا شريادين دعاي بريد دور قوت سنبشك سيني آقلو رزقي سمي سيها بوسو سيفا جو تندچي سيفا باسو سيفا جو تي Dafi me sanu barana rabbiin du'aa irraa qabalee sheerriyaat makka dhaabe rabbiin isa makka dhaabe anas makka numa dhaabuu ta'anaa fi studio gaaf tokko dhaabbannee tuma achi kaabaa dhungannee isin aslaaluuf teenya rabbi je umriin teenya nuuf dheerate kan dafi gaa kaafraffaadhaa nama sadi harkanne kaafraffaadhaa maqaa studiootiin qarshii kuma kudhan bara kuma kudhan isin gaafanne kuma dhibba kudhanii miti Me Fatuma nuga khayam tu studio. Ni rufan. Fatuma fi wani baba anda mira siapa? Ni rupanya majaga. Aliman maluf tika.
Awa rabbi hafidu warra maqaa istiidiyootiin kuma kudhan niyyatu. Awa rabbi hafidu warra maqaa istiidiyootiin qarshii kuma 50 miliyoo niyyatu. Rabbi hafidu ani kuma kudhaniin jeewi. Dabime. Ahmaddiin Ibrahim. Allahu akbar. Kuma tokko kuma kudhani. Ahmaddiin Ibrahim kuma kudhan. Aboon awal bas Ahmaddiin kana. Faatumaatii gabbuu meeree du'aa isii godhe si haa barbaaddu. Gabbuu meeree iski si getaa buutu. Aboo istiidiyoo ijoollee narraa gabbuu saqame. Hayyee kun Aboo Ahmaddiin awal baasi. Ahmaddiin awal baasi. mukarram kuma takka ergee jira. Aboo mukarram dhiisi mukarramiin tasaa kotte inni bar. Kutee Inni mi'aan mataa horii isaa meeqa dimbuusina. mukarram kutee barbo. Nama waraana hidhatee jaalala diiniif dhufe moo aboo ati gadi bu'in akkaman naa taa'e. Iyya keessan silaala. Ahmaddiin naa ol baase kaaboo qashoo kuma kudhan jee maqaa istiidiyootiin nama afur katabi. Nama meeqa qofa hafe. Mindi no. Koo Ahmaddiin. Jahaafemi. Bakka. Ahmaddiin ko. Ati kootuu dhiisi mana naamisaan wal dhiisi. Galtii itti ergee yaada. Ahmaddiin kana ol baasamee haanuma salaamatu mee. Naatee jira inni koti ol baasame. Yaa Rabbi Ahmaddiin riskii samii buusi. Yaa Rabbi tantachii baasi. Yaa Rabbi du'aa ishee riyaati. Yaa Rabbi qeebali. Khashaana faadha hanga Ahmad ol ba'u dafi. Warri istiidiyoo Silkii lamatti gammachuu. Xiyya takka achi laalu. Istiidiyoon dhalataa biyya tanaa ta'eetii miti kaas keessa lafoo jirru keessa dhufe. Asittiin feesbuuka kiyya dhabee erboo baatee afurii naasa'u taasisanuu. Istiidiyoon baadiyyaa wallaahi waan nama gara nama nyaaturraa. Yoo isaan eedana fa'aa wanni godhuu baatan. Sababa gargaarsa hawaasaa isaatiif jecha wanni amata meeqa akka raadaa qonqoo jala guuree itti guuree kiniina gabbise. Hakuma dhibbaa fi waa dhaqe jalaa gubate jechuudha. Kum 260. Seera 200 guutee jira. Saboo ta'u ganaadhaan gumaa ammataa hundaa kafaluu ta'a. Matacha keessa gubate. Aboo rabbi siyaa kabalu. Koshee Abdurrahman. Yoo warri asii yoo majliisa kanarraa ijaaruu baate moo afaan isaan hin buufaddoon. Feesbuuka san hunda aaraan itti ba'a. Laal maqaan duura mataan duu wayyaadhaa jette mixiin waan mixiin beeyte rabbiin nu wallaalchisini maqaa istiidiyootiin nama akkas kuma kudhanii nama afur argannee jirra. Nama meeqa hafe jaha qofa hafe dafame. Jahan imaanaa san rabbi sinaa guutachisu. Meeqa akkoon eebbiften jiru. Meeqa haati eebbifte hoo. Meeqa abbaan eebbise hoo. Meeqa sheenii eebbise hoo. Aboo hojiin tartiiba dhabdi arra tartiiba si argattu. Kam ilmi rabbi irratti caayaa diinii jaare. Duniyaa kee irratti caayaa siif haa jaaru. Rizqii kee irratti caayaa siif haa jaaru. Umrii kee irratti illee caayaa siif haa jaaru hin baana. Kan jaaffaadhaatiin barbaada dabe. Tokko mee shamarree waggaa kan seera gudduu lolutsan mee takkaa ruktuma. Ni jiran kuno. Warri istiidiyoo kabajami biyya teenya dhayxee nu garsiifte imimmaan kasii buusan imimmaan ishaan kullittisan arra dhufee imimmaan ijaa haa buusu osoo akkan arku. Ati mee daqiiqa lama mee du'aa godhii fi akka isaan dhufanii maallaqa akkaawunti irra guutanii irra ni ilaalta. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ergee jira abbaan hamzaatis. Yaa Rabbi rizqii gurguddoo warra maqaa istiidiyootiin kannu bismillah yaa Rabbi bira naa guuti. Yaa Rabbi warra maqaa istiidiyootiin qarshii kuma kudhanii yaa Rabbi irratti ol bahu yaa Rabbi na fidi. Yaa Rabbi yoonii fi biyya tana kallee hin ta'in warra biyya biraa yaa Rabbi na fidi. Yaa Rabbi kabahaa kalixaa yaa Rabbi kakaabaa kakibbaa na fidi. Maqaa istiidiyootiin yaa Rabbi na sattarii yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi lakkoo isaanii ol kaasi. Yaa Rabbi lakkoo isaanii kan rizqii kan imaana yaa Rabbi dabaliif. Aamen. Aboo dhuftee hiikmee baatuma. Alima dhufte. Haunu naguma kanarra keessa malee. Bakka nagaan dhufte Roozii. Roozii anaa dhufu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magana kayaan dhuftan. Magana Aymaanis magana kiyaan naytan. Taa'u usi. maaliif hin dubbanne? Kuma kudhan maqaa ummatan tootiin kuma kudhan kan naddeera ummatiyaa fi nadbaate du'aa inaa godha. Ummaati yaaf du'aayi naa godhaa maqaa istiidiyootiin ol bahee jette laal.
Ma isiitiif. Ummaati yaa bakka du'aayi naa gootanii fi maqaa istiidiyoo kana maqaatti godhuudhaaf qarshii kuma kudhan qabadhee dhufee itti aboo bismillaahi khayrii hundi wal qabattee sitti haadhuuf akkana hiriirti. Khayrii hundi kan wal qabattee akka gaalaa wal jala yaatee sitti haadhuftuun jeeruuti. Amiin jeemee caana laalini. Amiin. Aboo riskii samii si haa buutu. Dandeettii ol si haa mayri. Walaa zaalika subhaan rabbika. Nama shan argannee jira nama shan qofaan nu hafe. Mecaa ummaati gana dalfurdoos. Yoo addunyaa irra jiraate umrii dheertuu rabbi si haa kennuuf baabaa keetii fi maatii kee aboo ilmaan si keessa aboo ilmaan quraan haffasu si haa godhu subhaan rabbika. Amma kajaafaa barbaanna gaamma. Isaanuma hundaa rabbi amillee. Aboo rabbi amillee. Qabne rabbitti haa kennu duraanuu kanneefi. Wada du'aayi gootaa mana dhiiseti ma. Saboo birraan baasa qaala maasatillee taatu. Haa baasi. Aboo rabbitti haa kennu. Maana ukaamsita maayyaalla. Marga baddee jirtaafiin. Kabajaatiyyaaf akkana dhufanii birraa hin baasamaan hin deemu. Awa ijoollee wallahi rabbi isaa Aboo isgarraan hangafee mukarramiin ruuziidhaan aboo rabbiin addunyaa dhuma hin qabne rabbitti haa kennu. Amiin amiin amiin. Bakka hiriyaan isaanii itti kuftee rabbi haa kaasu. Amiin amiin. Duubaa kaasee ture rabbi haa baasu. Amiin amiin yaa rabbi amiin amiin. Waan isaan birraa sodaatan irraa haa deebisu. Nama sana argannee Isaan jira. qajeelan rabbi haa kennuuf saboon hin bitadha. Nama shan argannee jira. Subhaana rabbika. Rabbi العزة عما يصفون ومن ربي بلا جلوس ينيفون. Akkana kun laal. هايا Arji meeqaa si'eef? nama shan qofaan naafe. Nam shanii si'eef. Namni tokko Naman beeyte. silaa nama jahafe tokkootitu waan bakka nama lamaa cufe. Kanaafuu nama shantu nu hafe. Akkasuma akkasii miti. Tirfii nama kuma tokko qabnaa. Haati ruuziidha. Amrii taatee jirti. Aboo jannata keessatti rabbii wal isin haadhuun gochiisu. Jannata keessatti rabbii wal isin haadhuun gochiisuun akhira dubbii tiyyaati. Haaya. Hawdii na birratti walitti haafitu. Amin amin amin. Khatiyaanu nama shanii hafe. Khatiyaanu. Nuti mani tuttuine malee sheerriyaa dhufee booda alkuugaa isinirraa buqqisee du'aayii feetan arbanyaan feetu. Keetiin gilifaadhaan. Afaan feetaniin du'aa isinii godha sheer ustaaz Riyaad kun as taa'u jira. Shaayii itti dhugee dhufa gaayii. Nama qorannaa guutaa. Lallabu kun sagalee gogogaa isiniif ol deebi'aa hojja dhugu ishaf jechuuf kukute. Asuma jira asuma jira. Asuma jira. Nama kudhaniin qabadde nama kudhaniidhaa shan argadde dafa. Roozii akkaawuntii qabadhu. Lakkoofsa kee nu ergi lakkoofsa kee kan waatsaappii. Akkaawuntii qabadhu. Warri kana ergachaa deemaa Akkaawuntii itti himaati. Akkasii jaljalaa eeggeessina. Saayibbootiin tiyya silaa warri likki wal beenu akka iskee. Aboo lakkoofsa naa ergaa. Maallaqa azuu aliyyi kom godhan laala. Awana albaasi mee azuu. Ruuzii tiyya gabbuu himee ammaati. Naa gabbuu himee ruuza jalataa rabbi isaa nyaachisu. Gannaa buhimee. Ati tafaa ola tol taati ol baate kunooyi. Maashaallah. Egaa namni gadiin tafaa ola tola. Azuu. Maashaallah. Akkuma mukarramiin tafaa ola toletti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. يا ربي سيدي وسطري. يا ربي أنا اللي سطري. والقورما جرني. उसमें मदद तेंगेंगे वो तो बता रब्बी से आसत करो वो नमक खुरन नबी नमक दिब्बा से कर दो हाँ यार रूजी आजू हाँ ये मैं क्या तो हम खुरन कहते अल्लाह अकबर अबो में क्या अबो में ये आदल तू जब आजा खैबर हम मत कर दुआ सीगोन Maka Ustaz Riyadi kuma kodong sini. Insyaallah. الله أكبر ترى خبرنا خدبي كأسرائيل بودا خيسر لكوي بودا خيسر تين خدبنا أبو هذا ميجا واني تري ودي سيابل جات Quran ini koma siap. Ya guru. Quran terus balap sunan jabes. أبو سيفي نما علمي سكارا يسوع ربي ولا فهم سيمفيدين دودا خيسا إيجادا ميسا خيسا بسم الله إلمان حافظة حديثة حافظ خبرنا حافظ ربي خيسا حافظون سبحان ربك هذا دعائي وساري الدين ختمنا جل قد ناقبوي سامبوسا وهم ده جل خنا كنابو تاب Azu maka yano jilingin kan itu. أبو سامني كا Man. Ibn Sihar naik. Ibn Sihar. الله والله هذه إنتي بتجي تاما Masyaallah. akawan kuma di bakan tadi kan nabui rezeki sami berkasiabu tu Diwamin furada tu. Ayo nanti masih. kemudian ada boleh gala asjalu fura cuta saya itu Nek kesinjir sudah. haya nama channel ganne juga maka studio tin dafa kame dafa nabuta kana ubay dia Accounting itu mama le pusta tu.
laala amma istiraateejiin teenya amma ajantaan akkan jirame akkam goona saahibbootii kawalit dhiyaannu akka iskeefa maallaqa yoon irratti erganis isiniin ga'uu hin danda'a. Namoota immoo ammuma dhufan kan waliin beeyne ta'e ammuma as tokkaa himnee fi achumaanuu akkaawuntii siif bira qabanii akkasitti yoo nagano. Azuu amma akkaawuntii qabadda azuu fi lakkoofsa waa barreessine lakkoofsa wasaappii. Azizaa fi wanni eenyuga. Komantii ala barreesse lakkoofsa ta'e. Ruuziyaa fi Azizaan lakkoofsa tara takka qabadda akkaawuntii tana tamasgiida majlisa furqaanii. Kuma takka 69 roozii qabachuu jirtanimi. Kuma takka 69 takka Dafigaa. 74 isiniif irra deebi'a. Kuma takka 69 takka 74 Ammaaf taqabnuu nigdi baankiidha tuunis ni qophooti. Iskeen barreesse kana laal. Anis 500 amma erga akkaawuntii. Ayyee. Kayitti aanu. Baala gise. Baala gise. Ono laal akkaawuntiin tabarreeffamte ta'a. Iskeen barreesse namni biraan barreessina. TikTok nu adabeen nu darbee waan itti jirru kanarraa nu. Kuma tokko nama 10 inje 5 argadde. Akkaawuntii iskeen barreesse tana azu. Dafi kurnan raawwata. Du'aayi isin itti haa godhu bakka takkatti. Nama kurnan maqaa istidiyootiin na hangana ni jedhee. Muhammad. Ewa azuu qabattaniimi. Kana laal. Rabbi sinaa milkeessu milkooytan silaayi. Mee haya nama shan arkadde nama shanii naafe. Mee gaasiya. Nama shan keejitee erboota tiyyaatan. Abos mee dura kurnan kanaan guutaa. Hawaanii guutaa amma guutaa. Nama kurnan dira. Oh mukarram. Bilal wanti namoonni callisee nama 210 nu jala jira. Baankii akkaawuntii adda addaa Ibirrii ni jira, Awaash baankii ni jira, Raammis ni jira, Daashin ni jira. Kanallee yoo akkaawuntii kana qabaatan namni wanni callisee akkasana fakkaata. Kanallee naa hirmaatanii. Hatta Ibirrii wanni Ibirrii jechuun salphaadha wakkaadha. Sunillee akka hirmaatan dhiifama wajjin isinirra qabeen jira. Lakkoofsa irratti dhugaadha. Ibirrii illee bareedaadha. Lakkoofsa Ibirriitis ni kannaa fi baankii amma ta'anillee hin jirtu. Yoo rabbi jeeboonu itti yaadnee baankii sadeenuu baafna. Oromiyaa kooperaatiif yoo hatattamaan fadhan xiyya kennuufiin hin danda'a. Maaliif asirra waan ta'eef ani tiraansfariin godhaa. Kooperaatiif amma farditti namni amma dabarsuu fadhu yoo jiraate kooperaatiifni kanneenaafi. Ayyee. Mee eenyuun 500 barreesse? Maaf 500 qofa irraa qaba. Balagizee haa barreessime. Balagizee. Okay. Haya lakkoofsa keenya barreesse lakkoofsa kee kan du'aa isi godhu. Namza Ibirrii moo? Nama Idrisiinis Ibirrii ni qaba maan baasinaa jedhan. Ibirriin teendala itu Waa kee dofere galcha jedhama. Kiyya warra ni maa lakkoofsa kana qabaniiti amma bootana dadda ni usanii tuma dabootan beektaan tokko tokko. Isaanii Habaname jira. Hayyee amalaal jara keenya birrii taatus akaawwantii bira taatus ni sirreessina waan taateef waastaappii keessa isin galchina lakkoofsa waastaappii keessaniitii fi hangeef qabdan qofa nu gumaachamee dhiisa waan biraati. Hangeef qabdanii fi Ibirrii yoo qabaatanillee anamma asirraa kallattiin isinirratti nan darba karaa akkaawuntii jijjiire maallaqa kiyyarraa jechuudha. Wanta akka kun hin jirtu kun amman darba. ni ta'a. Hin daangeessina. Okay. Ni ta'a mukarram. Ayyee. haya Amman darba. Kun kudhanis kun 20 kun 100 haa ta'u inshallah. Taate mukarram asirratti erganii kun Ibirrii lakkoofsa kee jala nu kaayi. Lakkoofsa kee nu kaayi mukarram lakkoofsa kee jala nu kaayi Ibirrii sirratti haa dabarsanii ati nu fasitee ibtaa afaan Oromooti. Kunoo Ibirrii qabadhaa kunoo duwwaa 9 ibsaa bakrii 50 Bikka sirraa cufe koi lakkoofsa kanaan himaa dura kana duwwaa 9 15 waliin qabadha. ala Lakkoofsa mukarram 15 mataan ol qabachiisu deemanii isaa usmi yaa rabbi mataan ol qabachiisi.
Ganda daaroo labuutiin jira. 44 Akka shayxaaniin an tuffannetti. duwwaa sadii. Ah! Ayyee mukarram galatoome lakkoofsa kee qabadde ibirri warra barbaade kanaan kannaafi jechuudha. Aboo kakuba shantamaa naa ol baase kaa muummee kiyya. Shantam ni barreesse moo ni kannadiiro. Ibsaa wal beeyme? Awoomee wal beeyme? Yaa rabbii zaahir godhu. Ayyee miseejiin irranni seentii Mukarram Muhammad Hassan jaa Hussein. Mukarram Muhammad Hussein jaa namni ibirrii feetan duwwaa 915 44 43 duwwaa 3 maaliif wanni takka akka nu jalaan baane netta. Dafaa. Dafa amma isin hin dhibdu gaa ka ibirrii feetan 50 irratti bitanii feetan hodhanii akkasi gaa. Tokkicha noolee kun 10. Allahu akbar. Noolee achi asitti asarbee. Amma laalta ibirriitis gaa. Tokkicha noolee maqaa istiidiyootiin. Katabinaa. Qarshii 100 na kutanteessan Ol naa baas dura. 150 na kutanteessan waan ni jettan. Ol naa haa ba'u. Naa ol baasi istiidiyoo. Naa ol baasi warreen qabu jiru kana. An warra ol naa bee qofaan katabadhaa beeku. Ka 500 illee naa ol baasa. Wey. Ka 500 illee naa ol baasa. Hamza. 500 bakka lamaa. Ibirri irratti darbi ibirri Mukarram irratti darbi. Bakka lamaa wal nama tokko. Ayyeme Jamal waan jechaa jirtu. Jamal qarshii 1000 takka barreessi Jamal barreessi. Hamzaas 500. Aboo mee kan shantam Waan Jawaar wanni jechaa jirru majlisa jaaru jirra anaa daaruu labutti akkasi. Jamal baga nagaan dhufte. biyya barumsa keessa. Alaikum salaam. Alaikum salaam warahmatullahi. Galatoomaa maashaallah. Jarma dhufte. Hai baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Hayyee. Nigdii tamirraa qabdan. Ta majlisaatis jira qabi kuma takka. Qabee. Kuma takka. 69 takka. 69 takka. 70. Okay, 69 67 meeqat? Laal kuma takka 69 takka. 70. Ayyee. 488. Nama ol baasi istiidiyoo. Akkasi. Ol ergadhaa isin ol baasnaa. Nama 5 qofaa hafe. Eenyu baasete Sheekh? Mee? Ustaz Riyaadii nama hedduu siilaa argu jira. Ol baasaa iyyuu jira. Wayi arke ijoollee tana keessatti. Ammamoo Jamaali. Lakkoofsa waasaappii illee barreessaa. Nama lakkoofsa waasaappii isin hin kenne. Aboo anni shaarratti barreessime. Ustaadni anni shaanuma jaa. 500 ergee jira Bilaal. Baala gizeen. Maashaallah. Aboo bismillah addunyaan siyaa barbaadu. Bitaa mirgaan. Ati diin nama mirgaan qabu. Duniyaallee nama bitaan qabu siyaa godhu. Subhaana rabbika Allahumma salli. Haaya kattiyaanu. Akkanattiin si beeka. Jamaaliin kuma tokkoof qabe. Maqaa isaatii fi maqaa lakkoofsa waasaappidha. Kurbii keessa nu darba. Erguttiin jira kun. Maqaa istiidiyootiin nama qarshii 10,000 nuuf arjoomuu jechaa jirra. Baga rabbi si fide mee kalootuma tanaa wajjinu. Tafaddal. Duuraaf jettee? Hayyee. Rogoddii meeti kanurra? Majlisa jaaru jaaroo labuutitti bakka quraanni itti qara'amu, bakka hadiisni itti qara'amu. Ayyee. Yes.
Haya maqaa istiidiyootiin qarshii meeqa ifnaa qabdu meeqa looyta? Awa Johar addunyaa rabbi si kan kuma dhibba jeenga. Sitti si yaa'ii ta'u. Khomshan. Allahu akbar. Allah Khomshan. Allahu akbar. Khomshan immoo dhibba jeni. Koo isumarraa baafna. Haya dhibba shan katabina. Dhibba shan kunis oguu dammaati nama tokko walitti ta'a. Aboo azuutan na ol baasamee. Deebime azuutan. Nama lama irraa hin cufa. Waatu Nama Aziizaa. sadii irraa hin cufa. Aboo kalootaa daabaa sitti haa kaa'ugaa. Hanganumaa obboleessa keetiin naan Lakkoo isaa hedduu barreeffamee bar. saar guddin jiru bannuti. Lakkoo isaa kamiin isin dubbisnu daba waasaapii. Haala koo wasabiiti kennaafi. Lakkoofsa nu barreesse Aziizaa. Lakkoo isaa kiyaan asirratti barreessu daba. Achitti gama duubaatiin katata. Gamatu baay'ee barreessi. Asirratti Dabee bar poolisii warri abbadee. Oolon godhu dadhabee. kawaasappii si Sagaleetti barreessan. Manumaatti miti. Kan ittiin barreessaa jiru. Hayyana barreessisa sana barreessa. Ustaaz Riyaatti ergimee inni fooloo si godhee jira. Ustaaz Riyaatti barreessaa keessaan barreeffama isaa asirratti ilaalaati. Ilaala barreessu jira asirratti. Oguu inni barreesse gattu qaati. Isarra nu barreessaa yaada qabu. Waa illee itti maddaa saboo abbaa keessan inni kuni. Wayi maal taatan? Namni kun imaltuu achii dhufe namni imaltuu jiru du'aa isaanii qeebalamaati itti fayyadamame. Ani rayin qaba ina deebisuu nu banne malee. Ni deebisa arra Ustaaz Riyaad illee isiniif hin deebisa waan deebisaa barbaachisu. Deebisa yaa kun ola Allahu akbar tan dura. Deebisa خلاص هيك أبشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hai waalaikumsalam jenne jira dabiti waan kan tabu khatabi qatiyaanu me Allah ya rabbi yo abo juhar je karshi dibashan maka is didiotin je dibashan kunis ogu edumate khuma Naami taataneer shaninni sinaajawa. shanan ogu khuma qoran gute nama to quality nama khuma qoran kanno nama qoran barbaanna maka is didiotini nama shanko farganne assalamu alaikum deeggarsa masjida osoo hin ta'in deeggarsa majlisa bakka ilmi rabbi itti baratamu ganda daaroo labu ganda biitii sheeyxaana jettee biyaamtu keessa jirraa biyya san keessatti akkanatti laayivii taa'uun ballachuu islaaminaa agarsiisa dubbiin si agaltu waraabeessitti na akka bishaanitti hangaafaan dura as keessa dhufu anaaf beeka eegaan dhufee waan argee waan inni hubadhe anaaf beeka galeen isinitti himaas taa'ee isinitti himu. Kanaaf karaa sagantaa keenyaa nu deebi'a. Nama shan arganne kan jaafaa isa jedhame. Mee shamarreen keenya warri rabbiitti jaalanna jettu istiidiyoo. Mee bilaalonni keenya rabbiitti jaalanna istiidiyoo warri jettu. Inguun ilaan gammadee qayyina. Akkuma kudhan hin guunne naaf namni qaseef. Nama shanii hafe. Irraa osoo jiraate barsinu waan mala bitaa. Mee Ustaaz Riyaad dabarsaa warri jettan lokkosa komantii na barreessaa mee. Isi xiqqoo anaa laaluu jira. Ustaaz Riyaad nu dabarsaa warri jettu maqaa Ustaaz Riyaadiin ammoo abbaa. Sarraan kiyya dhumuuf deema booda daqiiqa shanii hafe. Warri Ustaaz Riyaad maqaa isaatiin jiraala kana qophaa'ee ta'ee jiraal tartiibaan. Takka lama. Ni gaawa. Warri maqaa istiidiyootiin haajaa keessan irraa ni jettan nu duraa dafaa har tokkotti. Deeqaa shan isinii kanine deeqaa shanan kana keessatti maqaa istiidiyootiin warri istiidiyootti hamilee gootan amma cimee dura namni hin guunne fi guute adda baay'ee. Yaa Rabbi na tattariga.
nama kudhan gaafanneeti nama shan arganne yaa rabbi shanan kana akka abbaa gammachiisitti du'aayiiti yaa rabbi qeebali yaa rabbi akka qollaalini du'aayi ustaarriyaat ta'onkuu ol ka'e godhurlee yaa rabbi qeebali imaltuu jirra Raawwanni godhanii. yaa rabbi istidiyoo kanarraa sata qalbii cabsini Uummata kalaal. aboo siif haa argamtu ati gammachuun Jamaal Ergeelaal. Ruuziidha du'aa gadi himne. haaya aboo ruuza jannataa si nyaachisu Jaamsi galchitee jirta. gammachuu jannataa Ruuzni jira. waa hunda jira waan jannataa keessa jiru hunda rabbiin isinaa kan warruma jannataa sanuu rabbi isinaa godhu nama shaniin na hafe shananis godhamne shari'aatiin gurguradhamaa ol baasee istidiyoo nama shan qofaan irraa bite kuma kudhan kudhanii naa galatoomanii haribba shaniit illee Anaanoo nan bittu. Haa ol ba'u. Hani boonna bite mee komaan ta'e taatu. Hanaan tun.